Yoo akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa, hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas adeemsa wayyaanee fi carraa maseenee jetti. Wayyaaneen Tigraay guddittii ijaaruuf amala bineensaatiin dhalatte. Ajandaa kana fiixaan baasuuf wayita mootummaa Dargiin wal lolan sana waggaa 17f dhamaate. Kufaatii Dargii booda amala ishee bineensummaa dhofkattee asiin baate. Maqaa diimokiraasiitiin tapha siyaasaa taphachuu calqabde. Sobdee mirga sabaa fi sablammootaa jechuun jaarmiyaalee siyaasaa ofii naannessitu ijaarratte. Nama ishiif ergamu ogummaa fi beekumsa malee muuduun kan ergamuu dide dararuu calqabde. Namootaa fi qaamolee amala bineensummaa ishee kana itti baran hedduu isaanii ajjeefte. Kaan immoo jiraatti achi buutee isaanii dhabamsiifte. Lammiilee danuu hiitee danuu biyyaa baafte. Wayyaaneen afaan ishee damma dibattee halkanii fi guyyaa dimokiraasii, nageenyaa fi misooma jetti. Qabatamaatti garuu gochaa shororkeessaa fi suukkanneessaa raawwachaa turte. Waggoota 27f biyyaa fi uummata irraa nageenya, qabeenya, safuu, ajandaa fi kan kana fakkaatan saamte. Nama yookiin qaama aangoo isheef sodaachisuu irratti ammoo shiraa fi daba gurguddaa hojjette. Qoqqoodanii bituu imaammata jabaa godhatte. Saba amantii fi gandaan qoqqooddee wal jibbisiifte. Keessattuu Amaaraa fi Oromoo lamaan jidduutti jibbaa fi shakkii afarsuun akka wal jibbaniif carraaqaa turte. Of tultotaa fi dhiphoota jechuun tolfachuun akka waan wal dhabbiin araaramuu hin dandeenye saboota lamaan jidduu jiruutti odeessite. Ololli kun gowwaa saboota lamaaniitti dhugaa fakkaate. Wayyaaneen burjaajii sana fayyadamuun biyya saamaa fi uummata dararaa aangoo irra turte. Dararaa kana ofirraa fonqolchuuf jecha qabsoo hadhaawaa guutuu Oromiyaa keessatti baname. Deeggarsi obboleewwan sabaa fi sablammiis dabalamee wayyaaneen aangoo irraa buute. Wayyaaneen eenyu akka ishii kuffise waan hubatte hin fakkaatu. Kanaaf yaadaa fi humna uummata Itoophiyaa tuffatte. Tuffii kanarraa ka'uun jijjiirama gufachiisuuf karaa adda addaa yaalii gochaa turte. Ergamtoota yookiin fardeen ishii walitti qabuun gamtaa humnoota federaalistii jette. Fardeen bakka maraa yaamtee guutuu biyyattiitti bobbaaftee danqaa garaagaraa yaalte. Wayyaaneen akkuma Finfinnee irraa bahee Maqaleetti galeen qophii waraanaa eegale. Humna addaa fi milishaa kumaatamaan leenjise. Miidiyaa harka isaa jiruun waraanaa fi jeequmsa lallabe. Tuffii mootummaa federaalaa fi uummata Itoophiyaaf qabu ifaan mul'iste. Waraanaa fi meeshaa karaatti yaasee agarsiise. Dhaansa sodaachisoo dabarse. Xumura irrattis waraana raayyaa ittisa biyyaa izzii kaabaa irratti banee ifatti waraana labse. Waraana kanaanis wayyaaneen daaraa taatee mootummaan federaalaa Maqalee to'ate. Obsaan ilaalee mootummaan Itoophiyaa namoomaaf jecha murtee siyaasaatiin Tigraay gaafa gadhiisu juuntaan injifannoo lallabatte. Akka jabaatti of ilaalee raayyaa ittisa biyyaa rukutee baasetti himate. Eertiraa fi naannoo Amaaraa weeraruufis dhaadatte. Torban lamatti Finfinnee seenuun humni ishii dhowwuu akka hin jirre geeraraan odeessite. Deeggartoonni ishee bakka jiran hundatti gammachuun maraatanii wayyaa gatani. Otoo hin bubbuliin naannoo Amaaraa fi Affaar irratti weerara banani. Lammiilee nagaa danuu ajjeesanii uummata 600 ol caalu buqqisani. Addunyaan callisee daba kana dhaggeeffate. Gaafa raayyaan ofirraa ittisuu jalqabu ammoo wacuu eegalani. Ameerikaa fi Yuroop warra alaabaa Itoophiyaa buusee kophee dhoqqeen irra deemuuf wabii dhaabbatte. Beellii fi mirgi namoomaa ajandaa taate. Walumaa galatti juuntaan gaafa Itoophiyaa bulchaa turte san illee biyya saamaa fi saamsisaa ture malee aantummaa biyyaaf hojjetaa hin turre. Sobee afaaniin akka nama tokkummaa fi misooma Itoophiyaa jaalatuu of fakkeessaa ture. Akkuma mammaaksi ergan ani du'ee margi hin margiin jette harreen jedhu sana Itoophiyaan ani bulchuu hin dandeenye haadii gamtu jechuun ifatti ejjennoo qabaachuu ishee labsite. Baandaan Itoophiyaa tuqee yoomillee milkaa'ee hin beeku. Juuntaan baandummaa sanyii irraa dhaale. Bara mootota durii baandaa ta'anii Itoophiyaa kan waraansisaa turan akaakilee fi habaabilee juuntaa turani. Kanuma waan baraniif har'as juuntaan ergama diinota alaa fudhatee baandaa ta'ee Itoophiyaa kan waraaneef. Yaa ta'u malee baandaa dhiisiitii faranjoonni Awurooppaatu Itoophiyaa tuqanii illee hin milkoofne. Gorsa diddeen du'a hin didduu jedhanii mammaaku abbootiin keenya. Wayyaanee kan galaafate gorsaa fi dhiifama taasifameef diduu isheeti. Mootummaan jijjiiramaa waan saamte nagaan taa'ee nyaadhu jedhee nageenya biyyaatiif jecha dhiifamaan bira darbee fi jennaan wayyaaneen lola bante. Namni akka fardaatti nyaatu gaafa akka namaatti nyaatu du'a. Akkuma mammaaksi jedhutti gaafa jijjiiramni dhufe lammiilee walqixxummaan bulanii akkasumas ifaan bulchuun jalqabamu wayyaaneen saamtuu fi mootii ifaa gootee turte walqixxummaan jiraachuu dadhabdee Itoophiyaa cabsuuf lola bante. Amma ammoo ofiifuu cabdee du'aaf dhidhiitachaa jirti. Dhidhiitannaa wayyaanii du'arraa ishee hin hambisu. Biyyi keenya Itoophiyaan du'a wayyaanee qopheessiteef ofirraa qolattee jala dabartee jirti. Badii wayyaaniin Itoophiyaaf qopheessite garagalee wayyaaniif
maaliif ta'e? Boolla namaaf hin qotiin qottu gadi hin fageessin abbaa keessa bu'u hin beekamuu jedhama mitiire. Wayyaaneen boolla gadi fageessitee Itoophiyaaf qotte keessa buutee jirti. Amma achumatti biyyeetti deebisuu qofaatu hafa. Biyyeetti deebisuun sirna awwaalcha wayyaanee dhiyeenya kana ni raawwatama. Sagantaa awwaalcha wayyaanee irratti keessummaa kabajaa fi jaalallee juntaa kan taate Shiftaan Shanee ni waamamti. Itoophiyaa yoomiyyuu ni mo'amtu. waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Harmi koo Itoophiyaaf hinduula hindeebi'u duubatti.